aara galfii namni abjoonne namaa kennuu hin danda'a. Yesuus Kiristoos dhuma keenyatu harka Yesuus Kiristoos irratti guutuu ta'a. Dubbii Waaqayyoo dhagahuutu nutti jira hunduma keenya. Waaqatti nama tataanaan Waaqayyoo namatti hirkatee namaaf waan godhu. Firatti hirkatu, ormatti hirkatu, jabaatti hirkatu, laafatti hirkatu, isa siin mormutti hirkatu, isa si deeggarutti hirkatu, ofii isaatii amanamaadha Waaqayyo. Warri Yesuusitti amanatan garuu abdii kutatan. Abdiin kutatin Yesuus Kiristoos nama humna hin qabneef humna ta'a, nama hin qabneef nama ta'aa fi afaan Waaqayyoo keessaa dubbiin ka'e lafaa nama kaasa. Hidhaa namni irraa hin hiikamne irraatii nama hiika.